Halo, akkam jirta fayyaa keetii? Jaalboonaa, Caalumaa, Nagumaa, Woboo Zoonii, Giddu Galeessa Oromiyaa. Jirra galata rabbii Nagumaa isinis. Fayyaadhaa walabummaan. Amiin amiin baga waliin jiraanne. Egaa walabummaa News Network yeroo baay'ee sagalee keessanii isin jala deemee isin hordofaa. Mee jidduu kana immoo addaan turree jirra. Taateewwan gurguddaanis immoo ta'aa jira. Kanarratti waraanni bilisummaa Oromoo maalirra akka jiruu fi biyyi kun garamitti akka deemaa jirtu sanirratti marii goona. Mee seensa keenyaaf akka nuu ta'utti waan amma Oromiyaa irraa darbee waggaa 27 ilmaan Oromoo dhiigni dhangala'aa ture. Warri kaabaa kun lamaan walitti deebi'anii wal dhabuu isaaniitiif yeroo dheeraa irraa dubbachaa turre. Amma garuu baay'ee hammaachaa jira. Keessaawuu naannoo Amaaraa seenanii akka isaan qabachaa jiranii fi naannoo Affaarillee akkasumatti to'annoo isaanii jala akka oolchaa jiranii kan miidiyaaleen addunyaa hundi gabaasaa jiran. Kana gubbaa irratti lolli kun eessa ga'ee dhaabbataa? Warri kaabaa kun walitti araaramuu danda'u, waliin ta'anii marii gochuu danda'u kan jedhu irratti akka waraana bilisummaa Oromootti maal yaadda? Maaltu sitti mul'achaa jira? Ani akka waraana bilisummaa Oromootti waan kanarraa tilmaamu warri kun deebi'anii walitti araaramuu hin danda'an. Sababiin isaa amaaminni kaleessa sirni kun yookaan hooggansa sirna impaayirummaa warri leellisan nafsanyaa harkaa TPLF fudhattee turte hooggansa kana immoo deeffachuuf har'allee carraaqqii gochaa jiru. Warri waa nyaachuu bare yookaan immoo saboota biroo cunqursaa baran kun anatu cunqursaa irratti wal lolu waan taateef yookaan immoo koomishii jedhudha galfachuuf anis galfachuuf kan jedhu irratti wal lolu waan ta'eef sirni kun inni tokko cabuu inni tokko immoo cabuu waan hin dandeenyeef wal lolli isaanii garaan hammaachaa deema malee gonkumayyuu araaramuu hin danda'ani. Kana keessa immoo uummanni cunqurfamaan yeroo isaan lamaan abbootiin irree kun lamaan wal lolan kanatti saboonni cunqurfamoon immoo gama isaaniitiin taa'anii ilaaluu osoo hin taane eenyu irratti wal loluu jiru eenyuuf loluu jiru kan jedhu adda baafachuudhaan yeroo inni itti mirga abbaa biyyummaa isaa gonfachuu danda'u amma ta'uu hubachuu danda'u irraa eegama malee warri kun maal keessa jiru kan jennu dhugaa aangoo kaleessa harkaa buute sirna abbaa hirrummaa harkoota kolonii sana deeffachuuf halkanii guyyaa gama danda'aniin gita bittoonni Habashaa har'allee dandeettii ogummaa kan socho'uu jiru. Isa kana warreen kolonii impaayera Itoophiyaa jalatti gurguramanii jiran uummata Oromoo qofa osoo hin taane namni Itoophiyaa keessatti mirga abbaa biyyummaa isaa gaafachaa ture deebiin itti argatu afaan qawwee ta'e immoo dhaabatee ilaaluu osoo hin taane warreen wal lolaa jiran kana qofa irratti xiyyeeffachuu osoo hin taane warra harka sirna hooggansa sirna abbaa hirrummaa kanaarra jiran ofirraa kaasu daangaa isaa kabachiisuun warra wal lolu sana lamaaniyyuu afaan barsiisee hambisuu danda'uu qabaa jedha yaadni ani qabu akkana. Galatoomi Jaalboonaa, egaa akkuma barame warri sirna durii deebisuudhaaf iyyaa turanii yookaan immoo mirga sabaaf sablammootaa sarbuudhaaf mootummaa sabdaneessaa balleessuudhaaf warri hojjechaa jiran Itoophiyaan takkittiidha, daangaan hin jiru, naannoon hin jiru jedhanii warri amanaa turan. Amma yeroo ammaa kana keessattuu uummata Oromoo godina Walloo irratti lola hamaa bananii uummata Oromoo immoo yeroo tokko mangaa jedhanii arrabsaa turan. Amma gaafa warri kaabaa isaanitti duulanii lafa isaan irstii keenya jedhanii nama irratti fixaa turan. Sanarratti koottaan waliin lolaadhaa kan jedhan waamicha waraana mootummaa naannoo Oromiyaa kan ofiin jedhu kana warri kun gara sanatti akka deemanii ijoolleen xixinnoon illee ka umriin isaanii waggaa 16 fi 15 keessatti argaman lola kanarratti akkaataa isaan itti seenaa jirani kan argamaa jiru. Kaleessa mangaa jedhanii gaafa waltajjii irratti uummata keenya arrabsaa turan Oromiyaan baduu qabdii keessattuu godinni kaartan Oromiyaa baduu qabaa godinni addaa naannoo Amaaraa keessa jiraachuun qabu jedhanii dhaadannoodhaan hiriira bahanii Bahardaar irratti mana baankii Oromiyaallee cabsanii turan. Waanuma Oromiyaa jedhu dhaga'uun barbaadan.
Har'a garuu yeroo akkasittiin waraanni kun dhaqee naannoo san irratti dhumaa jiru isin akka waraana bilisummaa Oromootti akka Oromiyaaf qabsaa'utti uummata Oromoo fi hooggantoota har'a nuti hooggana jedhanii uummata dura dhaabbatanii haasa'an kanaan maal jettaniin maali wanni furmaata ta'u bakka sanitti dhaqanii dhumuun daangaa san hin beekani afaan isaanii hin beekani kanaafiyyuu namni akka malee Oromiyaa irraa dhaqee bakka sanitti lakkoofsi Oromoo akka hir'atuuf immoo dhuguma Itoophiyaan takkittiidha jedhanii kanaan dura falmaa turani. Amma maaltu walqaayit kan Amaaraa godhee Oromoon gaafa Finfinnee gaafatu Finfinneen kan Itoophiyaati. Kanarratti isin yaada maalii qabdame? Kaleessas kan nu arrabsiisaa ture, har'allee kan nu arrabsiisaa jiru jalqabumarrattuu dhiigaan Oromoo taatee sirna mootummaa impaayeraa keessatti warra hojjettu, warra OPDO yookaan immoo Bilisiginnaa paartii jettee waamtutu maqaa uummata bal'aa kana saba gaanfa Afrikaa irratti akka dila addunyaatti illee beekamtii qabu kana awwaatti jira. Rakkoo diina keenyaa qofatti quba qabu osoo hin taane rakkoo nama keenyaatu kana qaba. Maaf jennaan har'a Tigraay keessatti hooggantarra warra jiran eenyummaa yookaan immoo tuqamuu mirga saba Tigraayiif yookaan immoo lafa Tigraayiif aangoo gadhiisanii yookaan immoo gaafatamarra jiran gadhiisanii bosona seenan. Baatii 8 keessatti deebi'anii biyya Tigraay jedhamtu kana keessa mirga abbaa biyyummaa ishii gonfachiisanii biyya Tigree jedhamtu kana gad deebisanii ijaaran. Keenya garuu akka fardaa yookaan immoo akka harreedhaa waan itti fe'an baacha waan barteef. Sirni kun immoo sirna goobanaa daachee irraa haalmaan fudhatan kana qabatanii waan nutti deemaniif har'allee saba kana maqaa waamsisuutti jiru. Sabni akkanatti addunyaa irratti beekamtii qabu kun akka gaanfa Afrikaatti nagaaf sabatiinsa waaraa fedhu kun immoo kiyyoo kana jala galchuu yookaan immoo ergama diinaa kanaa bahuutti jira ka jennu hin jiru. Akkaataan inni itti bahuutti jiru ijoollee dhaqanii daangaa Tigraay fi Amaaraa gidduutti dhumaa jiran ijoollee sabaan Oromoo ta'an humnaan ari'anii mana waldaa keessatti, beeta kiristaanii keessatti, mana barumsaa lafanni nagadattutti, lafanni loon tiksatutti humnaan ari'anii qabanii gara waraanaatti geessuu jiru. Edda achi dhaqee akka inni immoo waraana sana keessaa miliqee yookaan tokko hin baane humna waraanaatiin ukkaamsanii eegaa jiru. Kanatu aarsaatti kaffachiisuu jira. Ijoollee baay'ee waraana mootummaa keessaan tookii kan danda'anitti dhimma baay'ee dhufan gara keenyatti harka kennatan humnaan nu eegaa jiru. Qawweedhaan ukkaamsanii nu tiksuu jiru. Garatti baanu dhabne malee jaalallee miti kanatti aarsaa kaffaluu jirru. Biyyi keenya Oromiyaadha. Sabni keenya Oromoodha. Saba keenyaaf wareegamuu osoo fedha qabnu akkaataa ittiin achi baanu dhabne. Aggaratti gorru qabne jedhu innaa ba'anii dhufanii harka nutti kennatan. Har'a garuu warra mana keessa jiran uummata Oromoos haa ta'u, haadholii Oromoos haa ta'u, firoo Oromoos haa ta'u qabanii humnaan ukkaamsanii gara waraanaatti ergaa jiru. Edda isaan dhufanii achi ga'aniiti booda kiyyoo waraana sana keessaa akka isaan hin baaneef halkanii guyyaa qawweedhaan ukkaamsanii eeguutti jiru jechuudha. Kana gochuu kan danda'e immoo warra kaleessa maqaa hooggansa yookaan immoo kiyyoo ofitti maxxanse kanatu uummata kana kiyyoo kolonii faayida Itoophiyaa jalatti tiksuutti jira malee jaalatee miti ana kanatti nu badda. Baay'ee galatoomi Jaalboona. Wanti keessaa'uu amma fakkeenyaa fi waldholiinsi naannoo Amaaratii fi naannoo Tigraay fakkeenyaa fi raayyaan lafa keenyaa maali Humaraan lafa keenyaa akkasumatti immoo Walqaayitii fi Allaamaaxaan lafa keenyaa jedhan. Jarri kun lameen iyyuu akka humnaan qabatan filannoon geggeeffamee jarri kun namni isaanii sararee kenne jira. Moo uummanni achirra jiru sun ani Amaara hin jenne ani Tigreedha hin jenne sabni fakkeenyaaf raayyaan akka Oromoo ta'e Mallas Zeenaawiin dubbachaa ture. Uummanni raayyaa Oromoo ta'uuf kanarratti akka waraana bilisummaa Oromootti akka maappii Oromiyaatti hanga ofii isaanii barbaadan qabatan san lafa keenya jedhanii ofumaa safaranii ofumaa fudhatan. Namni tokko namni isaanii safar hin jiru seerri irratti walii galamee kuni achi keessanii kuni as immoo keenya jedhanii hin jiru. Kanarratti yaada akkamii qabdan isin akka waraana bilisummaa Oromootti? Yaadni nuti qabnu kaleessayyuu sirna mootummaa kanaatiin mormaa jirra. Sirna mootummaa kanaa yeroo morminutti daangaa keenya darbamne mirga abbaa biyyummaa keenyaa mulqabne karaan nuti ittiin bulaa jirru afaan qawweeti. Kanaafuu koloneeffataan madatee yookaan daangaa ta'ee akkuma daangaa hin sararatu. Maaf jennaan guutummaa biyya kanaayyuu ukkaamtee afaan tokkitti saba tokkitti kun akka Itoophiyaa kan jedhan sana qabatee socho'aa jiru sana daangaa isiin sararu. Arboonfataan daangaa isiin sararu ammallee daraan bal'isuu fedha malee nuti garuu keenyaaf naarrallee daangaan sun lafa Oromoon qubsumaan haga 19 salgaffaatti irra jiraachaa ture
walitti bu'insaan aga guyyaa har'aatti erga koloneeffatamee irra jiraatu lafa Oromootii jennee falmuu jirra. Nuti akka saba Oromoottis akka waraana bilisummaa Oromoottis kan nuti qabnu kana. Garuu garboomfattoonni yookaan immoo bitattoonni Habashaa yeroo daangaa kana akkaataa kanaatiin ce'anii dhufan lafti kun kan Oromootii jedhan maal jennaan dirreen irratti wal loluuf deeman dirree Oromooti ta'a. Kan isaan koloneeffachuuf deeman Tigirees haa ta'u Amaara dachee Oromiyaa kana waan taateef dachee Oromiyaa kana immoo kana achi kan uummata Oromooti jedhanii lafatti qoodan hin qaban. Walloo qofa miti Finfinneen keenya jechaa jiru Itoophiyaadhaa Finfinneen jedhu. Finfinnee qofa miti godin shawwaalitaa aangoo keenyaa jedhu. Sana qofa miti wallaggi keenyaa jedhu. Daangaa itti sarara kanuu qaban. Nuti garuu kaartaa yookaan immoo maatii abaa'uun qabatee socho'u sanarraan ka'uudhaan lafa uummanni Oromoo harkas ta'e agartuma jaarraa koloneeffatamuutti irra jiraachaa ture lafa Oromootii jennee mormuu jirra. Akkanatti nu baddan. Baay'ee galatoomi. Wanni hedduu nama yaachisaa jiru warri amma keessattuu sirna nafxanyaa deebifnaa Itoophiyaan takkittiidha warri jedhu kun atuu kaastee jirta. Jarri kun gama tokkoonii Suudaaniin hammayyuu lolli karaa Suudaanii banameen ittuma ol deemaa jira. Waan kanarratti riyaaktii tokko hin agarsiisanii mootummaanis warri Abiyyi Ahmad irraa eegalee hanga kaabinee gajjalaatti dhimmi kun hin dubbatamu. Rakkoon biyyoota kana keessatti uumame kana wajjiniin taa'anii mari'achuu danda'anii furuun hin danda'ama. Garuu kan Suudaaniin amma lafa keenyaa jettee qabachaa jirtu kana moo ajandaa wal jidduutti Amaaraa fi Tigree wal lolanii lafa kiyya qabame jedhanii kan lolan maaliif lafti kiyya karaa Amaaraan sarbamaa jira jedhanii gara Suudaaniitiin sarbamee jira jedhanii wanni deemamaan jiru. Garuu as dhufanii akkumaatu jette Harar keenya, Wallagga keenya, Shawaan keenya jedhanii uummata Oromoo bileem godhu. Kanarratti wanni isin hubattan maalidha? Uummata warra sirna nafxanyaa deebisuuf Amaara moo Sudaan Oromoo moo Suudaanitu isaanitti aana? Oromoo Tigree moo Suudaanitu isaanitti aana jettanii yaaddan? Maaliif yaada kana burqisiisan otoo Suudaaniin achirraa lafa fudhachaa jiranii? Kana gaa kunoo kan naa hubatamuu qabu iyyuu jalqaba kanan kaasaa tureef kana jechuudha. Wanni isaan sana dhiisanii as fiiganiif yoo dachee Itoophiyaa kana keessaa kolonii Itoophiyaa kana keessaa sabni Oromoo daangaa isaaf biyya isaatti mirga abbaa biyyummaa argate biyyi Itoophiyaa jedhamtu kun hin jirtu. Edda dachee Oromoo kana waan isaan jedhanii gaafatan yoo argitaniitu taate Oromoon Itoophiyaadha nuu dirmadhaa Tigreen nutti duultee jirti juntaan nutti duulee jira uummanni Oromoo biyyi wayniin Oromoo nuu dirmadhaa ijoolleen Oromoo nuu dirmadhaa jecha akkanaa kana maddisiisu. Haile Sillaaseen fa'aa gaafa aangoorra turan eenyu namtichi yeroo darbii biyya bulchaa ture turi. Yeroo aangoorra jiran sana. Mangistuu Hayilamaariyaam. Mangistuu Hayilamaariyaam fa'aa yeroo aangoorra turan sana fa'aa afaan tokko amantiin tokko aadaan tokko jedhanii uummata Oromoo maqaa Oromummaa irraa mulqanii nama maqaa Oromoon waamamuyyuu yoo argan guuranii hidhaatti naqaa turan. Yeroo isaan afaan Oromoo dubbachuun ati magaalaa seenti yadaman afaan wadaroo fuutee eessa magaalaa seenti. Yeroo waaqa kadhatan mandee እግዚአብሔር ታናሽ ወንድም ይሁን ብቻ ማለልኝ እኔ ደግሜ ወንድ አይወለድ akkaataa kanaan waaqarraayyuu buluqanii turan uummata Oromoo kan. Isaan kan isaan fedhan uummata kana uummata saba bal'aa gaafa Afrikaa kanatti beekamaa ta'e kana ukkaamsanii maqaa Itoophiyaa humnaan erga fudhachiisanii booda aadaa fi amantii isaanii keessatti babal'isuun olaantummaa nafxanyaa qofa agarsiisuu irratti xiyyeeffatan. Maalirraa ka'uun qawwee qabaniin tokkummaa keessatti ijaarrachuudhaan gantoota akka Shimallis Abdiisaa fa'aa akka Abiyyii fa'aa dhiigaan Oromoo taatee Oromoo nyaataa jirtu, qabeenya Oromoo saamsisaa jirtu, dhiibbaa mirga namoomaa Oromoo irratti raawwachiisaa jirtu, isaan kana yaabbachuun duula nutti godhan. Har'allee falli nuti qabnu asirratti wanti nuti gochuu danda'u qabnu garasii haa lolu, garanaa haa lolu, kallattii kamiinuu haa lolu, nuti sirna har'a nurratti bittinamee jiru kana ofirraa kaasuun warra daangaa keenya seenanii mirga abbaa biyyummaa nu sarbuuf deeman immoo dura wal faana dhaabachuutu murteessaadha malee dhamdheesudha Amaara gargaaruu Tigree gargaaruu kan jedhu keessaa sabni Oromoo akka sabaatti qooda fudhachuu hin qabu ture natti fakkaata. Sabni waa ittiin yaadu yoo qabaate sabni waa hubatu yoo jiraate akkaataa kanatti otoo deebine har'a haati Oromoo innaa duutu ilmi Oromoo tokko yeroo qalamu waan isan galchine yookaan waan isan laallanne keessa deemee aasaa hin taane yeroo kaffalu kana akka Oromoo tokkotti gadda guddaatu nutti dhaga'amaa jechuudha. Barnoota dhabuudhaan yookaan hubannoo dhabuudhaan jechuun qofa osoo hin taane warreen kolonii kana fudhatanii ofiif fudhatanii uummata kana fudhachiisuuf deeman bifa dandeenyuun kallattii dandeenyuun tarkaanfii irratti fudhachuun
gantoota akka kanaa kana of keessaa kaasuun sirna kana dura dhaabachuutu falaan jedha kananiin akkasitti yaada qaban. Baay'ee galatoomi jaalboona. Asumaan egaa mee sanuma irratti dubbachaa jirra waa'eedhuma naannoo warra kaabaa wal lolaa jiru kanarratti kana keessaa baanaa gaafii kan waa'ee kanarratti gaafii xumura. Amma fakkeenyaaf bulchaan naannoo Amaaraa ibsa wayii baasee ture. Ibsa kanarratti namoonni dhuunfaas qawwee dhuunfaa qabdanis milishaan gandaas hundi waan qabdaniin gadi baatanii falmadhaadhaa kan jedhamu naannoo Amaaraa kallattii afuriinii waraanni TPLF seenee jira kan jedhamu jira. Sanirra dhaabbatee inni immoo ibsa inni kana baasee jira. Ibsa kanarratti amma taa'anii hin lollaatu isaan baase jettee yaaddamoo taa'anii waan seerri isaanii kenne fudhatanii seeranii uummata dhiiga saba biyya sana keessatti dhangala'u sababii isaaniitiin Amaarri ajjeefamaa maali Somaaleen ajjeefamaa jira, Affaar ajjeefamaa jira, Benishaangul, Harareen hundinuu saba kamirraa'uu nama guuraa jiran. Abiyyi Ahmad ofiidhaa gabbee dubbachaa hin jiru. Wanta kana namoota warra bulchitoota naannoo jedhan irratti dhiisanii isaantu waraana ergaa jira. Yeroo inni immoo dhaqee namoota Maqalee keessatti miilli isaanii irraa citee isaan wajjin suuraa ka'aa jira. Kana jechuun maal jechuudha? Itoophiyaaf jedhaniiti miilli isaanii irraa cite moo Abiyyi Ahmadiif jedheeti wareegama kaffalan jarri kun kan jedhuu fi ibsa naannoon Amaaraa baase kana. Lolli kuni garamitti deemaa jenosaayidii yookaan immoo duguggaa sanyii walirratti waan geggeessanii fakkaatu yoo akkas jedhanii amma uummata kakaasanii namni biyya bulchu tokko waan qabdaniin gabbahaa lola yeroo jedhu lolli kun daangaa qaba moo hin qabu akkamitti dhaabbachuu danda'a yaadda? Kumayyuu lolli kun daangaa hin qabu. Maaf jennaan mootummaan biyya bulchaa jiru yoo biyyoota kana lamaan walitti kakaasuu jira jechuudha. Waan qabdaniin gabbahaa lolaa yeroo jedhu jenosaayidii sabatti gina. Gaafa saba Tigraay irratti fudhatan immoo saba tokko irratti fudhadhaa. Kanaafiyyuu hooggansa namtee yookaan immoo sirna bulchiinsa nam tokkootti dhimma baana. Gaafa nani dhumaa jedhe dhumaa, gaafa nan ajjeesaa jedhe ajjeesaa akka jedhu kun sirna hooggansa nam tokkee jalatti buluu agarsiisi malee sabni silaa har'a gabbariitu waan qabdan hin loli ka jedhu mootummaan biyya kamii keessattuu nagar. Silaa gattaa'anii karaa rakkooleen kun furamuu danda'an nageenyaan deemanii yeroon har'a jaarraa 21ffaa keessa jirru yeroo dimokiraasiin addunyaa irratti babal'atee jiru yeroo sirni gadaa addunyaa kana keessa faca'ee hojiirra oolaa jiru kanas karaa nagaa ta'een sabni maal barbaada tasgabbiin biyya kanaa akkamitti dhufuu danda'a jedhamee gadiin qalamee sammuu bal'aa akka qabu namni hooggan amma kanaa ka'u sila yeroodhaan gara nagaa biyyi kun nagaa barbaadutti deebisuu mala. Inni kun dabalee jenosaayidii biyya tokko irratti raawwachuu qofa osoo hin taane duutu biyyuma Itoophiyaa jedhamu kana keessatti garaan akka babal'ataa deemu godhaa jechuudha. Kaabitti hacuucaan ni gudeeddin gochi sukkanneessaa daangaa hin qabne biyya kana keessatti akka babal'atu godha. Fala hin ta'u garuu akka kootti taa'anii mari'atanii daangaan saba Tigraay kam kanadhaa, Tigree kanadhaa, ka Oromoo kanadhaa. Sabni kee maal gaafata gaaffii uummanni gaafatu kana deebisuutu fala ta'a malee akkaataan kun gonkumayyuu furmaata kan hin taane akka hin taane amana jechuudha. Daraanii maayyuu beekumsa guddaa fi mormii guddaa biyyattii keessatti kaasuun qaala'insi jireenyaa ammaan kana mul'achaa deemu daraan dabaluudhaan beelli uummaticha irratti dhufuun gam tokko waraanaan dhumuu gam tokko beelaan rukutamuu jireenya bededoo akka kanaa kana biyya keessa facaasuu kan jirudha jechuudha. Kun immoo fala hin taane. Lolichis immoo daangaa hin qabu. Haga guutummaan namaa lafa kanarraa biyya Itoophiyaa kanarraa barbadaa'u lolli tasumaa duubatti hin deebi'u akkanatti namananii haala isaan qabatanii deeman yeroo mudatan. Baay'ee galatoomii mee gara isaaniitirraa baanee gara Oromiyaatti seennaa gara waraana bilisummaa Oromoo irratti marii goonaa akkuma walumaan argaa jirru TPLF yeroo hedduu bakka hedduu dhuunfachaa jira. Namoonni irra caalan parsantiin 99 akkuman waraana bilisummaa Oromoo deeggaraa fi waliin qunnamtii qabu irratti kara keessatiin gaaffii hedduutu naa dhufaa jira. Gaaffii kana nu gaafadhu kan jedhantu jira. Kana keessaa maaliin TPLF amma lammata dhufee Finfinnee galuuf deema. Bakkoota hedduu to'atee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo maaliif godina tokkollee to'achuu didee? Kanarratti nuti amma abdiin keenya maalinni kan jedhan uummata keessaa gaaffiin akkasii ka'aa jira. Isin deebiin isin qabdan maaliin akka waraana bilisummaa Oromoo? Godina tokko to'achuu didee kan uummanni jedhee nu gaafatu. Inni mataan uummatichi mataan isaatiyyuu
tuhannoo waraana bilisummaa Oromoo kana fedha qabaa ka jedhu otoo of gaafatanii wayyaa jechuudha. Maaf jennaan yeroo ati tarkaanfattee akkanatti diina wajjin adda kee rasaasatti kennitee diina bira dhaabataa ooltu yoo ati gaddeebite lolarraa gaddeebitu dudduuba kee burqaa lafa keessaa burqutti summii naqaa oolu. Isa summii naqe sana eenyutti naqe gaafa jettu iyyuu baatee sitti ni mochuudha. Nama lolarra oole bishaan guddaa keessaa fixatee gaddeebi'anii isaan kan immoo kana gochuu jiru. Maaf godhu yoo jedhan maallaqa birrii 5,000 mootummaan Itoophiyaa biyya keessa gadhiise sana isa kanayyuu dhimma baasuu jiru jechuudha. Warra kanayyuu to'achuu qabu ofirraa qabuu hin dandeenye warra daroo nam'anii yookaan immoo gaadaa wayii keessa dhokatanii fuula nurratti banaa jiran kanayyuu to'achuu hin dandeenye malee isa kana gochuun nutti ulfaate lafa ofii keessa sochoonu kan keessayyuu bilisoomsinee jirra. Akka godinaa fakkeenyaaf godina Shawaa Lixaa fakkeenya fudhachuu dandeenya. Caasaa mootummaa kan inni jiru lafa kaambii yookaan immoo marfama waraanaa taate qofa. Iddoo biraa mee gandoota aanaalee godina Shawaa Lixaa keessa jiran ganda akkanaarra bulchiinsi gandaa waajirri caasaa milishaan gandaa jiraa ka jedhan mee nuttaa himan warri gaaffii akkasii gaafatan hin jiran. Marfama kaambii diinaa sana buqqisuudhaaf immoo akkuma kaleessa marfama ka gandarraa ka maalirraa caasaalee mootummaa hunda diigaa achi qaqqabne sana har'annee teeknikaa fi tooftaarii lolaa dhimma itti bahutti dhimma bahuudhaan aanaa fi godinoota garaagaraa irraa kaasuutti jira jechuudha. Fakkeenya akka achisiifa fudhadhaa, aanaa ibsataa fudhadhaa, aanaa cobii fudhadhaa. Eessa jiru waraanni mootummaa caasaa mootummaa eessa jiraa jettanii gaafachuu dandeessu. Lafti inni jiru laf tokko lamni lama hin caalu. Kanayyuu meeshaa gurguddaa humna guddaa guuree jira. Isaan kana iddoo kana jiraachuunis immoo godinni sun to'annoo eessa harka jira mootummaa harka jiraa jechuun hin danda'amu jechuudha. Akkasatti hubadhani garuu. Galatoomi Jaalboona. Godina sana qabatanii immoo edda godina sana qabatanii godina sana keessatti leenjii waraanummaan leenjisanii ka jedhan akka yeroo chaartaraa sana sodaa waan qabnuuf magaalaa keessa taa'uun dadhabame malee magaalaa keessa oolee buluu jira. Maaf miidiyaa garaagaraa irratti waan akka TV waan garaagaraa irratti ijoolleen agarsiisuu jiru lafa magaalaa keessa oolu. Hospitaala keessa yaalamanii bahuu jiru. Gabaa uummata waliin nagadataa oolla. Leenjii immoo yoo taate handaara magaalaatti bosona kun bosona simbiroo keessa leenjisaa oolla. Nagaritti leenjisaa oolla. Nagari leenjisaa oolla. Warra guduruu baddaa guddaatti leenjisaa oolla. Hojjein nu hafee hin jiru jechuudha. Wanti hafte garuu magaalaa keessa lafa marfama guddaa diinaan marfatamtee jirti. Maddeen diinaa gurguddoon jiru kana buqqisuuf immoo humnoota kana wal simsiisuutu dursaa jenneeti akkaataa kanaan gochuu jirra. Tigireen garuu guutummaa isaantu buqqa'eetii ji'a saddeet keessatti deebi'anii biyya isaanii to'atan. Kan keenya garuu uummata waggaa 150 sammuun isaa garboome garbummaa sana sammuu irraa baamee saba bilisummaaf qabsaa'u qopheessuu jira. Kana qaba. Baay'ee galatoomi Jaalboonaa. Egaa wanti ati amma kaastee dhugaadha. Uummanni Tigraayii akka jirutti kan aangoo irra ture kan akka waldhabbii dhuunfaa qabanii fi waldhabbii akka siyaasatti yaada adda addaa qabaachaa turan gaafa Tigraayii tuqamte waliin ta'anii rakkoo jidduu isaaniitii fi rakkoo siyaasaa adda addaa hordofaa turan san dhiisanii akka Tigreetti qabsaa'anii of ijaaranii deebi'anii uummata isaanii bilisa baasanii uummanni isaanis immoo dabarsee isaanii hin kennine of jalatti isaan hammatee waan danda'u nyaata dhugaatiidhaan otoo ajjeefamaa jiru xiyyaara fi akkasumatti meeshaa gurguddaadhaan kana hundumayyuu uummata kana waraana kana of jala qabateeti isaanii wajjin wareegama kaffalee of ijaaranii deebisanii Tigraay bilisa baasanii kan jedhu yaadni kee yoon dogongoruu baadheef mee kanaaf gaamee uummanni keenya akkaataa waraanni bilisummaa Oromoo akkaataa itti ibsitetti immoo godinoota adda addaa keessattuu Shawaa Lixaa waraanni tokko hin jiru kan jedhu waraanni mootummaa kan jiru magaalaadha malee baadiyyaa keessa walumaa galatti dhuunfannee jirra kan jedhuu fi anis odeeffannoon qabu oduu kee mirkaneessuudhaaf magaalaa Shugutee keessatti waraana 90 qofatu jira kan jedhan odeeffannoon qaba. Magaalaa waraanni baqatee bahee jira kan jedhan jaldu keessa odeeffannoo akkasii guyyaa 2 dura na dhaqqabee ture. Kanaaf garuu uummanni wanni hawaa jiru maalinni keessattuu magaalaa Amboo kun otoo to'atamee otoo waraana bilisummaa Oromoo jala oolee qabsoon Oromoo ni finiina. Uummanni akkasitti ukkaanfamee rakkoo hamaa keessa jiru kun daran Oromiyaa qabachuudhaa fi waa hedduun hin salphataa kan jedhan yaadatti jira. Egaa kun yaada uummataati, yaada namootati, yaada mataa keessanii immoo akkaataa itti deemtan isintu beekaa. Hawwii uummataati kan isinitti si gaafachaa jiru. Haa ta'uuti waraanni bilisummaa Oromoo
golaalee hunda keessatti leenjiftanii baasaa jirraa jettee jirta. Kanumaa wal qabatee gargaarsi uummanni Oromoo ammallee ka durii sanirra garuu fooyyee qaba. Gargaarsa gahaadha. Humni isin qabdan amma humna namaa hedduu qabdan. Akkaataa itti waraana hidhachiisuu fi waraana kana nyaachisuu fi keessattuu haala jireenya qaala'insa kaastee jirta duratti. Waraanni kun immoo namoonni ijoolleen garri namoota hedduun gara keessanitti akka dhufaa jiru quba qabna. Warra kana leenjisaa jirtan. Kanaaf gargaarsi uummanni isinii gochaa jiru gahaadha. Yoo gahaa ta'uu baate maaliif fakkeenyaaf warri hooggantoonni TPLF namoonni abbootiin qabeenyaa TPLF namoonni doolaara miliyoona kennanfaatu jira jedhama. Uummata isaanii jabeessuudhaaf fi waraana isaanii jabeessuudhaaf. Namoonni miliyoona walakkaa doolaara 500,000 gadi kan kenne hin jiru jedhama abbootiin qabeenyaa warra Tigraay. Kanaaf Oromoo keessa abbootiin qabeenyaa kanaan durallee si gaafadheetiin jira. Waan amma raawwatamaa jiru kanallee arganii qabeenyi keenya kun yoo biyya keenya qabaanne yoo waraana qabaanne biyyoo nagaa taate malee qabeenyi kun daqiiqaa tokkotti baduu danda'a jedhanii yaadanii isin gargaaruu fi isin utubuudhaaf namoonni isin faana dhaabbatan ni jiru. Yoo dhaabbachuu baatan maaliif jettee yaadda? Oromoon maaliif riccicaa akkasitti maallaqa baasuu dida? Bilisummaa garuu hedduu barbaada, hedduu hawa. Kanarratti isin akka waraana bilisummaa Oromootti miindaan qabdan. Bakka mana bultan hin qabdan, manni keessan bosona, miila qullaa deemtan, gaafii nyaattan, gaafii dhugdan, bishaan akkumaatuu jette yeroo nuti lola oollee galluu summii itti naquu jettan. Kanaaf akka Oromootti uummanni keenya kun maaltu irraa hir'atee waan kana hubachuu dadhabettee yaadda? Inni waa'ee siyaasaa hubate jettee ati yaadduyyuu Oromoo ta'ee waa'ee siyaasaa hubannoo qaba ka jettuyyuu sirnuma kaneessa mootummaa Itoophiyaa yookaan immoo abbaa irrummaa mataa keessatti bittime malee sirna haaressa kana mootummaatti ofitti fudhachuu hin danda'u. Miidiyaa saarota maqaa isaanii ammatti yaadachuu baatu miidiyaa garaagaraa irraa feesbuukii yeroo barreessan miidiyaa tilbaanii yeroo dubbatan rakkoo hooggansaa qabna. Rakkoo maalii qabna? Ayyee eega rakkoo hooggansaa qabaate hooggana ayyuulee abarootaa ta'u ayyuulee eenyusaa ta'u rakkoo hooggansaa eega qabaate hooggansicha sanaan qaawwaa nati qabdu kana qaawwaa kana immoo akkaataa kanaan cufuu danda'uu qabna jedhee isa akeekee rakkoo uummanni keenya keessa jiru baasuuf waliin tattaafanna jechuu dhiisuudhaan waan dantaa mataa isaa taate agartee dudduuba isaa waan ofii isaati garaa guuttatee buluu danda'u waan kana hojjechuutti deebi'e jechuudha Oromoo. Hiikatee akkuma sinuu na gaafattani deeggarsa waraana bilisummaa Oromooti deeggarsa baa'ooti kan jedhee hiikatee of keessaa baasu xiqqaa hiyyeessota waan nyaatanii bulan hin qabnetu waan ofirraa bishaan nyaatanii irbaata isaanii irraa fudhanii nutti kennan jira. Abbootii qabeenyaa fudhatte garuu mootummichi akka waan waaqayyo uumaa biyya lafaa ta'e kun waaqayyo nuu dhaabee kanatti ilaalu jechuudha. Waaqatu dhaabe waaqatu guuta. Warrumti siyaasa hubbatanii irratti jedhu. Biyya alaa isaa jiraatan biyya keessa isaa jiraatan rakkoo akka kanaa kanatti jira jechuudha. Wal hubachuu hin danda'an. Maaltu fidee kana ka jennu yeroo kolonii akka seenaa garaagaraa irraa dubbifnee arginetti uummata Oromoo otoo kolonii jalan galchiin dura qabxiilee sadii lafa kaawwataniidhaan deebi'ee osoo miliilisaa maaliif qabxiin isaanii tokkoffaa irratti Habashaa tokkoomsuu lammaffaa Oromoon cabsuu kan jedhu ajandaa sana qabatan. Ajandaan sun akka seera uumaa ta'ee gantoota akka Gobanaa Daacheefaa akka Shimallis Abdiisaa akka Taayee Danda'aafaa kana keessatti maqaan isaanii maxxanee jira jechuudha. Mataa isaanii keessatti barreeffamni kun maaltu Oromoon cabsuu kan jedhu sun akka waan waaqayyo mootummaa bocee ofii isaati waaqa irraa gad buusee nuu kaa'etti ilaala. Sirnichi sirrii miti namatu barreesse haala ittiin bulmaata biyya tokkoo kan ammoo kan barreesse mootummaa abbaa irreeti. Seera kan ammoo fooyyeffachuu ofirraa buqqisuu kan danda'u nuyi jettee gaafatti kaastu lakkii inni kun ergama biraas qaba maaliif qaba jedhanii uummaticha burjaajjessuutti deebi'u. Burjaajjii kana keessaa bahuu dadhabuun immoo akkaataa siyaasni gurmuun siyaasaa isaanii yookaan immoo qabsoo irra jiru garaan akka inni tarkaanfanne illee sakaalaa ta'e. Kanatu jira. Baay'ee galatoomi jaalboonaa. Mee waan ati kaaftee jira waa'ee hooggana qabnu jedha namoonni tokko tokko kan jedhanii kaasaa jiru miidiyaa irratti anis argaan jira. Kompleenii warra godhantu jira. Kana gubbaa irratti akka waraana bilisummaa Oromootti fakkeenyaa fi qabsoo kana keessatti namni adda durummaadhaan hooggana karaa abaa'ootiin godhamu addi bilisummaa Oromoo bara dheeraa waggaa 48 qabsoo kana keessatti uummata Oromoo ijaaruu irratti hojjechaa jira. Namoonni adda bilisummaa Oromoo irraa fottoqan yookaan immoo adda bilisummaa Oromoo keessaa bahan
karaa sirriirra hin jiranii jedhanii namoota deemantu bara dheeraa mootummaa gabroonfataa wajjin harka waliin naqatanii uummata keenya burjaajessaa turantu jiran. Garuu akka hoogganaatti jarri kun abaa irraa foxoqanii tarkaanfii isaan deemanii uummata Oromoof jijjiirama fidan. Wanni akka waraana bilisummaa Oromootti isin beektan yookaan immoo hubattan jira. Yoo jarri kun immoo waan adda bilisummaa Oromoo sakaaluu irratti amata dheeraa warra hojjechaa ture kana hoo dhaamsi isin uummata Oromoo fi hayyoota Oromoo ka ammallee karaa sooshaal miidiyaatiin kophaa fiigutu jira. Warra kanaaf akkamitti waa'een Oromoof Oromiyaa amma uummanni Tigraay waa'ee TPLF tarkaanfachiisa. Yookaan immoo yaada TPLF ajandaa TPLF kenneef sanirra dhaabbateet marii godha, haasaa godha. Hayyoonni Oromoo miidiyaa adda addaa irratti marii godhan yaada dhuunfaa isaanii kennan. Hooggana jala hin jiran. Oromiyaan akka ijaaramtuu barbaannaa jedhu. Isa kanaaf immoo deemanii hoogganamuun barbaadan nama biraatiin. Isaan hooggana ta'uu barbaadu. Biyyi kun Oromiyaan akkasitti ni bilisoomti. Isin hooggantoota amma isin of fuulduraa qabdan akkamitti uummanni Oromoo hedduun waan isaan jedhan dhaga'uu barbaada. Isaan amma fakkeenyaaf Jaal Marroo fi Jaal Sanyii fi Jaal Gollicha, Jaal Gammachuu Abbooyyee warroota waraana kana kaabaa kibbatti bahaadhiyatti Oromiyaa waliigala keessatti ijaaranii yaada isaanii dhaga'uu barbaadu. Warra biyya alaa keessaa miidiyaarra akka dhuunfatti deemanii haasa'an kanarra. Isa kana gubbaa irratti warra durii saniitii fi hooggan amma jiru waraana bilisummaa Oromoo amma isin lolchiisaa lolaa jiru kana wal qabsiistanii wanni isin uummata Oromootiin yaadni isin qabdan maali warra kanaan dura ture? Kuni gaani warra miidiyaarra taa'ee afuufuu bareedatee afaan callaadhaan kanan sii ta'a kanan sii godha warri jedhan kun kiyyoo kolonii kana jala nu tursaniiru har'allee. Ijoo akkasin jette warra akka Jaal Sanyiisaa ta'u Jaal Gammachuu Abbooyyee, Jaal Gollichaa, Jaal Marroo haa ta'u warra akkanaa qabaachuutu sila jiiroo isaanii saba Oromoo irratti deemu kanayyuu dandamachiisu. Warri akkanaa kun jiraachuun isaanii uummata Oromoo ulfina ta'e kabaja ta'e. Warreen kunoo dhaaba abaaboo keessaa qotamanii rakkoo hooggansaati rakkoo maaliiti jedhan salphina uummata Oromootti haguugani eessayyuu hin deemu. Nyaatanii waan ittiin bulan illee qaban. Gaafa duraa akka waan xiyyaara bitanii uummata kana jireessaniitti miidiyaa ofiidiyootti garba'anii miidiyaa mootummaa garboonfataatti garba'anii afaanii kun akka saangaatti hafuufamaa turan. Yeroo ji'a lama ji'a sadii booda garuu achuma deebi'anii ofii isaaniitiif waan ittiin bulan dhabanii salphina mataa akka guuggatanii ta'an. Isaan salphachuun immoo sabni guddaa kun akka salphatu ta'e. Fakkeenya akkanan sii kaatu yeroo gaazexeessituun intala Amaaraa tokko ittee taa'ee danda'a gaaffiif deebii goote ijaa turtee adabbii qabdaa ittiin maaliin ni jennaan adabbiin ki jennaan qaaraa fi foon walitti dhiyeessitee otoo fooniin dhiyeessiniif qaaraa kennitee finaalsaniitu namoonni garaagaraa kootti gochaa turan. Jireen lamaara jaallolee qaaraa fuudhee namichi hooggansa sadarkaa sanarra jiru sadarkaa biyyaatti jiru laal hoogganaa olaanaa Oromooti jedhamee bakka ofiidiyoo haa ta'u miidiyaa adda addaatiin ilaalamu qaaraa fayyaa isaa qaaraa kanatti nama gubu fuudhee kashan kana godha jechuudha. Namni hooggansa sanarra jiru gaafanni kana dalagu uummatichi mataan isaa maal fakkaata ka jedhu xiinxalamaa jechuudha malee. Sanas rakkoo akka kanaa kanatu jira. Wanni kun immoo ofii isaanii maqaa yookaan immoo hooggansi kan qabamuuf maqaa gantaa mataa ofii yookaan immoo intaristii ofii guuttachuu warra akka kanaa kanatu baay'ata malee har'a uummanni keenya rakkoo hooggansaa otoo hin taane rakkoo kana keessaa bahuudhaaf walitti dhufinsa jaarmiyaa tokko jalatti gurmaa'uu dadhabuu faffaca'uu kanatu rakkoo amma kana bal'atu nutti fide jechuudha. Kanaaf immoo warri biyya alaa ta'anii miidiyaatti ba'anii hololan otoo holola sana dhaabanii hooggantoota qaban kaabaa kibba bahaatiya giddu galaa hooggantoota qaban kana jala hiriiruun hooggantoota kanatti humna ta'uun dudduuba isaanii ta'anii yaadota garaagaraa maddisiisuuf yaada sana immoo isaanii feeruun iddoo fudhatama hin qabne kun otoo kana ta'e jechuun yaada kana isaanii akeekuun hooggantoota Oromoon qabdu kana hooggantoota ati jalqaba kaafte Sanyii Marroo Gollicha Gammachuu isaan kana utubuudhaan jajjabeessuun silaa sadarkaa uummanni keenya barbaachisu sana argamsiisutu irra murteessaa ture jechuudha. Miidiyaatti ba'anii hololuun maraataan odeessaa oola fayyaan qabu malee oduun gatiiku jalqaba wanni sirbee ture Umar Silimaan intarneetiin ololaa wayi kilaashii ta'ee lolaadha. Har'a kan sirna kana ofirraa ittiin kaasuu dandeenyu kilaashii qofa. Kaleessa kilaashiin qabna irrallee kilaashiin ofirraa kaasuu danda'u. Kilaashiin ofirraa kaasuun akka inni itti danda'amu immoo biyyi keenya biyyi hollaa keenya biyyi Tigraay kuma fakkeenya nuu taatee jirti. Akkaataa kanatti gurmaa'uu dadhabuun keenya immoo
balaa ammarra jirru caala nutti fiduu deema akkanatti nu gaddan. Baay'ee galatoomi jaalboonaa. Egaa wantoota amma keessattuu haala amma Oromoon keessa jiru keessatti dheengadduma haala filannoo kana gubbaa irratti namoonni murni tokko adda bilisummaa Oromoo irraa warra foxxoqetu jira. Warri adda bilisummaa Oromoo irraa foxxoqe kun amma iyyuu burjaajii uumaa jira yeroodhuma ammaa kana keessatti. Warra kanaafi fakkeenyaaf warra hayyuu duree filannee jirraa kora sabaa geggeessinee jirraa jedhanii hiiltan keessaa bahanii beekanii waajjira adda bilisummaa Oromoo guullalleellee yeroo 4 caala dhaqanii beekanii waggaan tokko ol darbame lakkaawamee jira. Kanaaf warroota akkasitti uummata kana burjaajessan warra kaleessa qabsoo kana keessatti dhuguma Oromoof Oromiyaadhaaf qabsoo gochaa turanii dhuguma jarri kun uummanni Oromoo jaalleewwan isaan biraa dhuman namoota hedduu waadaa galchaa turan namoota hedduu dirree qabsootti erganii namoonni lubbuu isaanii Oromoof Oromiyaadhaaf kafalan ni jiran. Atis quba qabdaa har'as jira kaleessas turee jira. Warri kun har'a deebi'anii nutu korri sabaa otoo hin godhamin otoo wanti tokko hin godhamin mootummaa wajjiniin hidhata godhatanii deebi'anii gabrummaa uummata Oromoo irratti karaa amma mootummaan nafxanyaa jiru kun sirriidha. Karaa kanaan malee furmaanni dhufu hin jiru jedhanii warra olola oofantu jiran. Warra kanaafi yeroo isaan gabbahanii artiikilii adda addaa barreessan argaa jirra. Jara kanaaf deebiin isin qabdan maali? Akkamitti Oromoo irraa dhaabbachuu danda'u? Irbuu kaleessa seenan san har'allee of harkaa qabna jedhanii waakkachaa jiran. Dhuguma hoogganni adda bilisummaa Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo karaa isaan amma jedhan kanarratti waadaa yeroo cabsan waadaadha. Isin akkamitti jara kana laaltanii dhaamsi isin jara kanaa qabdan maalinni kan jedhu irratti yaada kee nu qoodi akka waraana bilisummaa Oromootti. Isaan kun kaleessayyuu biyyaaf qabsaa'uu osoo hin taane lootee seentota jaarmiyaa uummata bal'aa keessa seenanii hojii ergama diinaa dhimma itti ba'aa turanidha. Diinni immoo gaafa lo'ee seenu ergama yeroo dheeraa qaba, ergama yeroo gabaabaa qaba. Ergaa isaa gaafa fixate dantaa mataa isaa guuttachuudhaaf gara nama isa erge sanaatti deebi'aa jechuudha. Kanaaf Oromoo ta'anii qabsaa'aa Oromoo fakkeessuun warri lo'anii qabsoo yookaan immoo dhaaba uummatitti waggaa dheeraa aarsaa itti kaffale keessa seenanii afaan uummaticha burjaajessan harkumarraallee kaasanii otoo dhaabbatanii natti tola gama kiyyaan kanan dhaamsa qabaa. Jiruu gootota ilmaan Oromoo qaqqaaliitti irratti reegamaa turan waggaa 150 iddaa garbummaaf jecha wareegamanii eegda garbummaa jalatti kufanii immoo garbummaa jalaa ba'uuf jecha wareegamanitti bishaan naquun kun seenaa nama tokkoos balleessee dhaloota isaan dhalchan irratti illee abaarsa fida bara. Warri akkanaa kun otoo akka kooti isaanii haati isaan dhalche dhalachuun malle maaf jennaan gantoota akka isaanii hedduu nutti dhalchi waan taate. Kanaaf ofiif immoo edda dhabatanii gantoota akka isaanii kanaan nutti horu waan taate otoo ammumarraa kaasanii yookaan diinuma keenyatti makamanii warra naftanyaa haa ta'u Tigiraa isaa ta'u warra duula Oromoo Oromiyaa irratti geggeessaa jiranitti onnaqansanii sabummaa Oromoo kana ofirraa mulqanii achi galanii irra filatamaa isaanii ta'a malee wanti isaan godhan kun immoo deemee isaan wasantiisa malee qabsoo uummata kanaa warra bilisummaa irra ga'e kana hanqisuu hin danda'u. Kanaaf iyyuu lafa jiranitti dhaabachuu danda'u isaan irraa eegama. Barbaachisaa ta'e argame jennaan immoo diinatti of ijaaranii kallattumaan akka Oromoo dhaatanii uummaticha burjaajessuurra diinuma wajjin ergama isaanii baachuutu irra gaarii natti fakkaata akkanatti nu godhan. Baay'ee galatoomii jaalboonaa. Egaa yeroo dheeraa mari'achaa jirra gara xumuraatti deemaa jirra. Mee waraanni bilisummaa Oromoo naannoo zoonii kibbaa keessa jiru akkuma argaa jirru magaalaa wayii guyyaa 2 dura guutummaan guututti to'atee hidhamtoonni achi keessaa bahee jira. Akkuma kana baadiyyaa fi bakkoota isin sochootanitti manneen hidhaa warri bakka uummanni bilisatti ta'ee mana hidhaa keessaa baasan ni jira. Kanaanis immoo wal qabatee namoonni gara fuulduraatti amma gara waraana bilisummaa Oromoottis humni addaa namoonni tokko tokko kan mooraa diinaa cabsanii dhufanii zoonii kibbaatti harka kennatan ni jiran. Nuti isin lollu obboleeyyan keenya kan jedhantu jira. Warra kana akkamittiin jajjabeessitu karaan kunoo akkami gara keessaniin jira namoonni isinitti dabalaman waraana kana keessaa bahanii jechuudha. Kanaaf gara sooshaal miidiyaatiin hin mul'anne hin argamne yoo jiraatan akkamitti agarsiisuun danda'ama kan jedhuu fi warra bakka isin to'achaa jirtan naannoo adda addaa keessatti hidhamtoota bahanii fi
uummata naannoo sanii irratti tasgabbeessuu irratti barnoonni lafatti kennamaa jirullee naannoo Gujii keessatti argaa jirra. Isin akka Shawaa Lixaa keessa soso'aa jirtanitti wantoota akkanaa kana ni jiraayii jedhee si gaafachuu barbaade. Injira sirriitti jira. Kan waraana mootummaa keessaa dhufanii harka irratti kennaman hedduu isaanii jira. Kanaan durallee siyaasofsiiseen ture yeroo bal'aa qabdi malee waraanni immoo isaan dhufanii harka kennatan kun jaarmaa biraa keessa jiraachuu malu. Iddoo tokko immoo socho'uun nutti ulfaata wal faana socho'uutu. Yeroo qabannee yookaan immoo yeroo itti beellamnee akkaataa miidiyaatti gabbaafnee dhiyeessinee gurra uummataa gahuu hin dandeenyu irratti hojjechaa guyyaa kennaa isin hin jirre isin gaazexeessitoota gaafachaa ture malee ni jiru dhufanii harka kennachuu jiru. Edda dhufanii jajjabeessuu jirra. Bakka gara obboloota keessaniitti dabalamtanii fi gabbaa keessanii fi jaara keessanii dhangalaasuu irraa bakka diina uummata keessanii dhangalaasuutti nagaan dhuftanii jennee fudhachuu jirra. Barsiifnee hojii qabsoo uummataatti dabaluu jirra. Haasofsiisuu dandeessu yeroo nuu beellamtanii ammatti yoo bira jiraachuu taate hojiidhaan dirqama garagaraa bobba'aniiru walitti dachaate yeroo sa'aatii isin barbaaddannetti kutaa waraana kan keessaa ba'an loltuu akkamii akka turan haasofsiiftanii suuraa fi sagalee isaanii uummataan gahuu dandeessu jechuudha. Guutan akkanatti hojjetamuu jira. Baadiyyaa Oromiyaa dachee Oromiyaa kana keessa jiru gandoota garagaraa keessa guutummaatti waraanni keenya to'atee jira jechuun hin danda'ama. Waan qabatamaa sana narraa osoo hin taane uummati irraa yoo odeeffattanii qulqulleeffatan. Baay'ee galatoomi jaalboona. Amma fakkeenyaaf namoonni isinitti dabalaman kun naannoo kamirraa dhufanii isinitti dabalamanii namoota meeqa ta'uu warra hafaniifis immoo akkaataa isaan waamicha gochuu itti danda'an irratti akkuma atuu jette yeroo qabannee irratti marii goonee isaaniinis bakka dhaloota isaanis kutaa waraanaa isaan keessa turanis hojii isaan kutaa waraanaa isaan keessatti qabanis hin gaafannaa. Haa ta'uuti nama meeqa ta'u warri dhufanii isinitti harka kennan yeroodhaaf. Guddaa garagaraa keessa jiru ammatti illee daataa isaanii akkanatti qabaachuu baatu tilmaama kiyyatti muraasa tokko waliin ta'aa jiru jira. Isaan kun egaa guddaa waraanni guddaa tokko jira guddaa lama guddaa sadiin akkaataa kana waraanni mootummaa Oromoo faffaca'ee jira. Akkuma dacheen Oromiyaa bal'ateeti. Isaan kana immoo walitti deebisee achi agamtu dhufe bestu agaran dhufe jedhee wanta adda baasee beeku hin jiru. Garuu guyyaa beellama sinnuufi kan kanatti daataa isaanii sassaabbatee isaanuma mataa isaanii irraa yoo dhageessan irra gaarii ture natti bareeda naanillee akkasitti irra natti miidhagamaa jennaan guddaa isa tokko keessa agana jira guddaa isa tokko keessa shan yookaan jaha jira isa tokko keessa saddeetti jira isa tokko keessa kudhantu jira guddaadhaan waraanni muraasaan cibaadhaan adda faca'ee waan jiruuf kana keessa agamtu jira ka jedhu daataa isaa sassaabannee guyyaa beellama sanaatti beeka taatanii guddaa kan aganii keessa jirtu iddoo agamiitti boodatti waan jettan isaan irraa odeeffattan irra gaariidha. Baay'ee gaariidha. Egaa yeroo qabanneeti itti deebinee dhufnee uummataa fi ibsa goonaa isaanillee galata uummata Oromoo maqaa walabummaa News Networkitiin baay'een isaan galateeffadhaa dhufanii gara isinitti dabalamuudhaa fi wareegama uummata Oromoo salphisuu tokkummaa Oromoo jabeessuu irratti shoora olaanaa taphachaa jiru. Warra hafanillee akkasumatti waamicha goonaa fi meegaa waan amma mari'anne kana keessatti wantoota uummanni Oromoo waan naasee keessatti wanti ani dhaamsa dabarfachuu qabu jira. Waa'ee gaaffii naannoo to'achuu kanarraanis wal qabatee haa ta'u akkasumatti lolli kaaba kana keessatti geggeeffamaa jiru kun uummata keenya hin laallaturraanis haa ta'u haala amma qaala'insa jirurraanis dabalatee wanni ati uummata Oromoodhaa fi waan kana dabarsuun irra jireettee yaaddu yoo jiraate kanarratti daqiiqaa lamaan fudhadhuuti yaada kee uummata Oromooti ibsi yookaan immoo dhaamsa kee ergi asumarratti goolabnaarraaf. Ajee wannan uummata Oromootiif qabu rakkoo kana jalaa bahu sirna har'a nurratti humnaan fe'ame jiruuf jireenya nu wallaalchisee bahuuf bira nu dhoowwe iddoo adda addaatti reeffa ilmaan keenyarra nu tarkaanfachiisu kana jalaa bahu barsiisaa lafa barsiisutti akkaataa sirni kun itti jalaa bahuun danda'amu irratti hojjechuu qaba. Doktoriin iddoo fayyaa hojjetu irratti iddoolee garagaraa gaafatamarra jiran isaa taatu iddoo qonnaa jiran isaa taatu iddoo nagadeen haa taatu walitti gurmaa'uun ammallee gurmaa'uun sanatu rakkoo kana jalaa nu baasa walitti gurmaa'uudhaan kurfaa'uun sirna kanarratti duula gochuu danda'u biyya Tigraay ollaa keenya fakkeenya kan fudhannu Tigreen bira keenya osoo hin taane waggaa 27 nama harmarraa kuttee miilarraa kutaa turte garuu fakkeenya nuu ta'uu qabdi biyya ishiitiif akka ishiin qabsooftee yeroo gabaabaa keessatti mirga abbaa biyyummaa ishii gonfatte kanaaf irra deddeebi'ee waa'ee Tigree kaafna malee Tigreen bira keenya miti jechuudha. Kanaaf biyya Tigraay sana keessatti doktoriin
halkan guyyaa lolaa oolee halkan deebi'ee warra madaa'e sana yaala. Barsiisaan guyyaa barsiisaa oolee halkan lolaa bula. Innan keenya guyyaa barsiisaa oolee halkan diinaa basaas. Kanaaf iyyuu salphina kana keessaa bahu gabaabumatti dhiiraa dhalaa jaartii xiqqaa guddaa kan hin fuunes kan hin fuunin guutummaatti hidhannee diina keenya dura dhaabbachuu danda'uutu falaa. Hayyoota biyya keessaa biyya alaa jiranis taate warra holola dhaaba kanarratti rakkoo hooggansaati rakkoo maaliif jedhanii diinaaf karaa isaa kan osoo hojjechuu osoo hin taane oddoo qaawwa hooggantoonni agarsiisan sana qaawwa kanaatiin cufaa fi nutti mul'ate kun sirrii moo sirrii miti jedhanii gaafatanii hooggantoota qaban kana jabeeffachuun utubaa ta'uudhaan isaan kana immoo akka isaan daraan tarkaanfatanii hojjechuu danda'an karaa itti agarsiisuudhaan duuba hooggantoota kanaa jiraachuutu isaanii murteessaadha malee anatu hoogganaa ta'a. Hoogganti kun maalidha? Ololoota akkanaa walirratti oofuun kun uummaticha baraa baraatti aarsaa kaffalchiisa. Asumaan dhaabadhaa jedhaan isaan kanaan illee biyya keessas haa ta'u biyya alaa maqaa isaanii hedduu kaasuu nan danda'a. Kan miidiyaa irratti gabbaanii barreessan, kan gabbaanii dubbatan. Osoo dubbiin isaanii hafee duudaa isaanii hafanii wayya kanaa manni. Har'a rakkoo hooggansaan itti qabamu. Hooggan abbaan barbaade haa hooggan. Wallaala ta'e beekaa ta'e uummatichi nu ta'e jedhee baru filannaan sirna kana jalaa bahuu irratti qabsoo geggeessuu jirra. Sirna kana jalaa bahuu irratti wareegama kaffaluu jirra. Aarsaa kaffaluu jirra. Umurii itti dhugaa jirra. Dhiiga keenya itti kaffaluu jirra. Biyya gowwaan birriin biyya gurgure dhiigaan bituu jirra. Kana hubachuu dadhabuudhaan aarsaa nu kofalchiisuu jiru. Aarsaa kanatti nu kofalchiisuu hambisuu kan danda'amu immoo olola akkanaa nurratti oofuu miti. Hooggantoota nuti qabnu kana jabeessuu danda'u, karaa itti agarsiisuu danda'u, karaa sanarratti isaan tiksuu danda'utu fala. Kaasa kana hubachuu naa danda'u qabu manni Oromoo biyya alaa biyya keessa jirtan galatoomaa yaadni kiyya kanuma. Galatoomi Jaalboonaa dhiifama waan tokko irra darbe waan gaaffii tokko kan TPLF haala isaanii barreeffama tokko sooshaal miidiyaa irraa kan argaa jirru maal jedhanii waraanni bilisummaa Oromoo yeroo gabaabaa keessatti Finfinnee to'achuu qaba. Nuti yoo humna dadhabdanii gargaarsa nu gaafadhaadhaa kan jedhan barreessaa jiru sooshaal miidiyaa irratti. Gaaffii kana booda waan irratti gaafadheen ture jidduutti nan irraanfadhe. Kanaaf isin akka waraana bilisummaa Oromootti gargaarsa yoo barbaadan nu gaafadhaadhaa jechaa jiru. Isaaniin gargaarsa ni gaafattu. Finfinnee immoo akkuma isaan isiniin jedhan kana yeroo gabaabaa keessatti to'adhaa jechaa jiru. Isaan akka malee achi as dhiibaa jiru. Isin maal jettu waan kanaaf deebii qabdu? Bori diinaa fi waan hojjennu hin qabnu yookaan immoo tartiiboo diinni nuu baasuun hin hojjennu. Tartiiboo mataa keenyaa qabna, hooggansa mataa keenyaa qabna, sagantaa mataa keenyaa qabna malee kanan sii godhaa akkanatti deebii diinni nuun jedhu kanaaf gurra hin qabnu waraanni bilisummaa Oromoo. An akka miseensa waraana bilisummaa Oromoo tokkotti jajjabeessee waan kan dubbatu tartiiboo tooftaa diinni nuu baasuun hojjennu osoo hin taane tartiiboo fi tooftaa abaawoon baasuu fi hooggantoonni keenya nuu baasanii hojjennu. Sun nu jabeessuu yookaan nu cinaa dhaabbachuu osoo hin taane tardanaa ta'in sirra dhaabadhee tan uummaticha kaleessa bitaa ture bitaa wajjin natti fakkaataa jechuudha. Kana nurraa dhaabachuu danda'uu qabu. Kanaaf illee gurra hin qabnu nuti waraanni bilisummaa Oromoo. Waan kana namni akkatti hubatu hin beeku malee teeknika diinni kaleessa nu gubaa ture nu hidhaa ture nuu baasu sanaan hin hoogganamnu miti. Inni illee akkumarti nurraa haa dhaabatu. Nu garuu kan nuti ittiin deemuu danda'uu qabnu Finfinnees haa ta'u handhuura Oromiyaa kamiyyuu haa ta'u guutuu dachee Oromiyaa tooftaaf teeknika hooggantoonni waraana bilisummaa Oromoo fi hooggantoonni olaanaa abaa'oo kanarra dhaabachuudhaan mirga abbaa biyyummaa keenya kabachiisuuf Oromiyaa Rippaabilika taate irratti ijaaruutu xiyyeeffata malee akkas ta'ii diinaa kanaaf gurra hin qabnu jedhan gabaabaa. Baay'ee galatoomii horii bulii deebanii siin jedhaa Jaalboonaa har'aaf gaasuma irratti xumurraa yeroo biraa walitti deebina. Baay'ee galatoomaa isinis gaazexeessitoonni walummaan yoo ulfaata. Hayyee ulfinarraa hafaadhaa. Umurii dargaggummaan isee ofiif jiraachuu fuudhee sooratee ilmaan bultii mana dhaabbachuu ofii kottii waaqadheenii siif joora halkaniif guyyaa biyyaaf saba koof jedheenii awwaale fedhii kiyyaa
Madunane Bega debu adane Su Almasarlatine Lupumitina Ijatira kanina Nunu masarandeye Yudisini jene Tu Amerika Ilmaan kufaffataafee dhiisee kufatti biraa fi ollaa dhiisee siifan galee kaattatee otuu wal of dadhabuu hin barbaanne boqochuu qabbana siif buusuufan miidhagdee gugguufachuu dhugaa qabdu wabookoo nutu siiniin hubannee Rabrako isin birana bane Irmitane to seti situ nedina wajin Olara afarse to nudi giyama yajin Iji bashridina seti gargar numbasu Ake kapkayo kera omto danu mafsu Nganesi wajin